Oduun gammadaa Beetlehemi dhaga'ante akkuma jedhame dhalate fayyisarraa gootanta dubbatante Iddooni ulfootti ilmalleen hindeetti Maanal jedhama maqaan isaa nuuf dhalate jira fayyisa Iddooni ulfootti ilmalleen hindeetti Maanal jedhama maqaan isaa nuuf dhalate jira fayyisa Gamute na gammaditeera nuuf dhalateera ilmi dhiiraa Gorsa baasa waaqa humna bisa jedhama maqaan isaa Hangafi nageenya abbaan bara nuuf dhalatee jira fayyisa Gorsa baasa waaqa humna bisa jedhama maqaan isaa Hangafi nageenya abbaan bara nuuf dhalatee jira fayyisa Kajelfamati Ujamoti udata isaaf dhalate sajira jedhaati Mootiif Yerusaalem keessatti rifuun guddoon teeterti Dhalachuu daa'ima xiqqaatti raafame teessumi moototaati Mootiif Yerusaalem keessatti rifuun guddoon teeterti Dhalachuu daa'ima xiqqaatti raafame teessumi moototaati Amma sodaa hin qabnu nuti itti cubbuu jalaa ka'eera Dhalachuu Yesuusitini araarri bakka argateera Amma sodaa hin qabnu nuti itti cubbuu jalaa ka'eera Dhalachuu Yesuusitini araarri bakka argateera Nu warra ifaati dukkanaa waltiin dachaanu Fayyisaan nuuf dhalachuu labsuu malee oduu biraata biraan qabnu Nu warra ifaati dukkanaa waltiin dachaanu Fayyisaan nuuf dhalachuu labsuu malee oduu biraata biraan qabnu Akkuma jedhamee dubbatame ilmi dhiiraa kan akkoonu tarsu Amma kunoo nuuf dhalateera kan lafaaf samii wal taraarsu Akkuma jedhamee dubbatame ilmi dhiiraa kan akkoonu tarsu Amma kunoo nuuf dhalateera kan lafaaf samii wal taraarsu Agammadduuti Beetlehemii si keessatti jirti wanni mamii Dhalateera fi biyya lafaan gafi nageenya kan of ta'u ifa Gammadduuti Beetlehemii si keessatti jirti wanni mamii Dhalateera fi biyya lafaan gafi nageenya kan of ta'u ifa